ayyaana dubartiin waaqa kadhachuu fi galateeffachuuf raawwattudha. Innis naannoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti qoodamuu danda'a. Fakkeenyaaf Oromoo Arsii biratti ateeteen bakka gurguddaa lamatti qoodama. Isaanis ateetee falaa fi ateetee goraa jedhamu. Lamaan isaaniituu faayidaa adda addaatiif facaafatamu. Ateetee falaa jechuun rakkoo hawaasa mudate yookiin mudachuu danda'u jalaa baraaramuuf kan raawwatamudha. Fakkeenyaaf hormaanni namaa fi sa'aa akkasumas sanyiin akka toluuf kadhachuu fi galateeffachuuf kan kabajamudha. Innis haati warraa ayyaanni namaa fi sa'aa isheef akka toluu fi hormaannis akka qajeeluuf dubartoota ollaa waamtee facaafatti. Akkasumas sanyii facaafamu guutee akka ga'uuf waaqa kadhatti. Kana malees dubartoonni yeroo warri dhiiraa duulaaf ba'an diina injifatanii milkiin akka galaniif taatee ateetee facaafatu. Ateeteen goraa immoo mirgi dubartootaa heera gadaa keessatti kennameef akka hin cabne kan taasisudha. Kunis mirgi ishee abbaa warraa fi namoota birootiin akka hin sarbamne eega. Fakkeenyaaf abbaa warraa dubartii deessee qanafaa kallacha yookaan morma irraa qabdu akka hin dhaane taasisa. Akkasumas ateeteen goraa dubartii siinqee qabattee karaa deemtu namni biroo akka itti hin buune gargaara. Dimshaashumatti ateeteen dubartootaan kabajama. Sirni kun rakkoo dhalatee fi dhalachuuf maluuf falaa barbaaduu fi mirgi dubartootaa akka hin sarbamne eega. Kanaaf ateeteen aadaa uummata Oromoo biratti jaallatamudha jedhama. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya YouTube chaanalii Labataa Entertainment jedhu kana like, subscribe, share gochuun nu deeggaraa. Lafa jirtanitti nagaan nu tura. Horaa deebanaa.